بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا ميديا قد سيسلاما عران تنقا تيسما جبدو قبني اسنف لهن جرة إن شاء الله تعالى. شيخ خينا شيخ علي جمّة akka gartee hawaasni baay'inaan beekutti gartee akkasi beekamaa hundattuu addaa'i ilma'ruuf namni gartee afaan keenya kana dubbatu sheekha keenya hin beekne ni takka tajeetii yaada. insha Allah ta'ala nu bira kuteega nama tokko gartee seenaatu isaan dubbataa warri gartee biyyana boorana jettaa burji jettaa irra hedduun gartee ummata afaan dubbatu gartee ummanni hundinuu sheekha keenya hin beekne jiru. Rabbi subhanahu wa ta'ala dalagaa gartee isaan dalagan rabbi irraa haa jaalatu. Duuba da'awaa goruudhaan akkaan gartee akka addunyaa guutuutti nama gartee naanna'u ture. Ameerikaa, Awurooppaa, biyyoota Arabaa akkasuma mallee Afrikaa tana keessa bakka gartee isaan hin deemin hin jiru. Akkasuma mallee yeroo gartee sila daqiiqaa takka lama qabanillee gizee gartee biyya deebi'anillee asitti gartee hawaasa keenya barsiisaa jiran hatta warra biyyaa afaan keenya kana dubbatu hedduu maashaallah irraa fayyadamaa jiranii. Duuba gaarraan tana insha Allah ta'ala seenaa mee sheekha keenya kana nama hangamtu beekalaa tawaan jiru walillaalla insha Allah ta'ala. Maaliif jennaan ulamaa'iin teenya hedduutu gartee dabre duniyaa tanarraa Rabbi subhanahu wa ta'ala isaaniif haaraaramu odooniif gartee seenaan isaanii irraan barraawin kan namni gartee akkamnatti maquma gartee namni alayyaamuu qofaan beekan jechuudha. Seenaa gartee irraan baratin akkasuma mallee ilmi isaanii irraan fayyadamin daawaa isaanii irraan fayyadamin arraan tana seenaa sheekotii teenyaa beekuun maaliif nu fayyada? Dhaloota boruutiif nu fayyada. Nutilleen karaa isaanii qabachuuf nu fayyada. Dhaloonni nu booda dhufulleen adaanuu gartee nuti abbootiin teenya akkana jettee karaa kana qabachuuf nu fayyaddi jechuudha. Duuba gaamee insha Allah ta'ala amma kallattumaan gara ustaadaa isin dabarsaa. Sheekha gaa akkuma gartee jannatti irra guddaan namaa Sheekh Alii Jimmaatti isin beekanii abbuma kanumaan beekan namni Sheekh Alii Jimmaa jennaan maqaa biroon beekan namni meegaa irra insha Allah ta'ala maqaa keessan guutuu nu himtaniiti sanbooda gartee bakka itti dhalattanis nu himtanii akkasitti insha Allah ta'ala sanirraan sagantaa teenyatti fufna mee gartee hawaasa keenya kana barsiisaa maqaa keessan. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم لقاء ربه. أما بعد حواسك إن كبجمو حواسك إن ألفاتا حواسك إن جالتمو على في كيسة الله الرافي بوريت الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي نسنا جالته namni tokko kabajaa qabaachuu fi namni tokko ulfina qabaachuun fi ulfaataa namaati jechuun hawaasa isaatiin. Yoo hawaasa isaa biratti hawaasa qabaate dura nama jiru. Yoo hawaasa isaa keessatti immoo gargaarsaan haa ta'u, khidmaadhaan haa ta'u, wal jaalalaan haa ta'u, wal bira dhaabbachuun haa ta'u, nama immoo Rabbi xiqqoo gartee maqaa isaa dubbachiise ta'e immoo kabajaan jaalalli achirraa dhufa jechuudha. Yoo aslii waan kana qeebaltii Rabbi biraa namni taqabbalamuudha jedha warri ulamaa'i. Kanaafuu hawaasa keenya jaalala isinii qabnu Rabbiin keenya gartee isinaa jaallatu isiniin jenna. Egaa akki sheekni Sheekh Abdurrahiim itti dubbatee sheeka addunyaa sheeka maalii jeetti haasawe sila akka warra salafaa warra gaggaarii duriitti yoo mawduu'ni waan akkanaa taate indi haatanu irratti indi haatanu jechuun mul'achuun barbaadanu. Garuu hawaasa ifii khaddamuuf ni mala hawaasa ifiitiif illee irra beekumsaaf wal beekuu fi ergaa gaggaarii walii dabarsuuf ni mijjaawa jechumaaf dirqama taanaanuma hayyamne malee silaa gartee bakka gartanii itti faarfaman bakka gartee ati nama guddaadha yookaan ati nama akkanaati itti jedhan argamuun agartanii barbaachisaa miti jechuudha. مالف مدنون كانت أبو بكر الصديق
soddaa ergamaa rabbii caalaa ummata kanaa eega nabiyyootaati dubbiin akkanaa mudattee jennaani jecha bareedduu tokko bishaan warqiitiin katabamte tokko haasawan anillee har'a waan biraa waanan jedhu harkaan qabu jechatti isaan jedhan sana jedha اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون جنة وأن تقرتني هن قمن اللي اتين فارفمون قرتني قارمتي أمو هاتو والنقري وان نمني تايدا وتو في أرقاج ريوتاتي كيسا وولي إبسون بريدا راجدا وبوليسي كينيا شيخ عبد الرحيم مكان كيسان كوني تقو قرتنا ما هدو غافيت في دجرا إسان كون شيء علي جمّا كون أبا دمو لكي بو أبا متي بيا جتشوت اللي نمني قرين ياد اللي كاسي دبين اللي قرتني واني قد أوان تهيب يو قرتني دبين توني تقو نما قرتي يادا چيفتتاتي مال قونا وانا كسي كان إبسوتو درقمتها كناب قويا كرا كان أستي أرقم نجتشو رو بوليان إيمانا ربي سبحانه وتعالى نولافسي إن إبسنا إن شاء الله تونس مكان كيا علي محمد إبات مكان دلوتا علي محمد إبا يعني واتو كيس جرا إبا كناني دعائي كناني وأرقم جتشو كيس جرا دعائي كنان ترى كيس غرتي خيرين كن ملة جتشون استاريكا كان كيس نجرا هاتو إن شاء الله تعالى ولما قالتو غندا إبا ربنا هاقودو ولما نوجتشو ورى إبا اللي ربنا هاقودو مكان دلوتا علي محمد إبا جتشو دام بيكما أكسو مغرتي الحمد لله قالني كربيتي دالوني اللي غرتيغا بيا جمّا مكانا ما يتيواما مكانا أكو مسنوندي بيتن إسي كان ورنيش عبد الرحيم إبسو بربادو شالي جمّا كوني دي هما جال قبنسي أما أمتو مقوداني كودشان شالي جمّا جتشون كون جتشو مالي الرأي جال قبي شيكا كيني شي علي محمد كامل لي إسان شي علي كاكوما مكا كان اللي انجالتنو شيالي كاكوماتي مبيكا منتو إسان اسم مكان ساني شيخ علي محمد يرماني كيست ييغا سان نيروبي تيغالاني شيخ علي محمد شيخ علي يچون كون قدنان حيث شيخ علي خمي جنانغا غندي كينيا بيتا وماني كينيا هرر يعني فقو ديمي افتابو مرباد سبو شيخ علي جماتي خايجي توكما جابر أچمار ربي نتبتنسي هاي شيخ علي جمع بانتا جچان رفته ببلتات ديمت كان الرأي شيخ علي جمع رفته أكو مغاغندا غرتاني جمع تتس غرا جمع خانتس شيخ محمد هرر شيخ علي عروسي شيخ مالي أبلو جران كان دلوتا وامون كل لقبا جدما نجرا أمتا عربا كيسس جچو بربادت نعم ما شاء الله جزاكم الله خيرا كافينا قافتشو خلي دفتني ندورة دي بستني مال الراجرتي شالي جمع سينجان جيسين قافتشو فده برنوتا خانين كم اللي خبروا قبنا هذا بلتن ما شاء الله جزاكم الله خيرا قندت دلت تاني في خناس أكسبتي ولمان بارك الله فيك قندت دلت مقالة بابو جرمتي مقالة بابو مقالة توحيدا دور جمع كيسا توحيدا بيكمته چراي توحيني قرتي فچه وقا دقدم من أردا دقدمي شانان الراجة چو دندنيا كنافو أكستي مقالة بابو جرمت ما شاء الله جزاكم الله خيرا إيجا دعوتو تخينيا أكما قرتي إسان نفيماني تيغا إن شاء الله تعالى أسمان سينا إساني هنداو تفوفنا بكي قرتي أرانتان نتجرو تونغا نيروبي كينيا جرا أكسم ملي نيروبي كينيا رايلي بكي نتجرو توني لوست بارادايس لوست جانيني ما إن شاء الله تعالى وان خنا اللي قرتي شيني إيران وفتوتو كان مكا قرتي كينيا في نيروبي جو خنا اللي إيران وفتوتو كان إن شاء الله يا ربي فده خنت عن السودان ما شيخة علمي تنا ست جلق أبداني قافم جلق أبداني أران تنا هواسا خينيا قرتي كانت تنفيدو دنديسا الحمد لله أكا ترتيباتي وانا قرتي بطاقة الشخصية جدم تقافين كان كيكوني البطاقة الشخصية جتشوني أمتا عربا برتي معلومة جرو كان كيتي أكا جتشوتي فرطما وان خاصية حياتا كان كيتي ترى الرأو جتشو جلقة بقى أكما بيكمو قرآن أباكي يرتين جلقة بي قافتي عن قرآن جلقة بلين زمانا قرتي هايلا سلاسيتي قرآن جلقبون جتشو
eegumaan quraana jalqabee amata tokko lama amatuma tokkoof akkanatti dargiin seente jechuudha. Akkasiin agartee duuba eegasii dargii keessa quraana fixe achumaaniin qaraatii abbaan kiyya gaafa sana jarri dargii kun lafa kana xiqqoo akkana goosanii lafa akkana akka owwisaniiti madrasaa quraanaatii fi dugsii jedhan kana yookaan ammoo khalaawii quraanaa kana cabsanii gara gartanii maal jedhan gaafasisanatti madabinyaa timirti beeti jedhanii akka timirti beetii gartee wanni kanatti mana barumsaa kanatti ummata gartee dirqaa turan. Sababa sana abbaan kiyya lakkiigaa eega quraana fitte jedhanii kitaaba lamman tokko isaan umarra qara'ee qaadii turanii rahimahullah rabbi rahmataa godhuufi halkan faayinusii xaraganne guyyaa lama poolisni dhufee abbaa kiyya barbaade mucaa isaanii yoo hin finne hidhamuu qabanii biyyi hundinuu ilmaan isaanii fidanii jedhanii ijoollee abbootiin isaanii abbaa kiyya bira qaraatu hundaa'u hidhaatti guuran. Abbootiin hidhamnaan rakkoo kanarraa gartee isaan mudannaan ijoollee quraana keessaa guuranii khalaawiin quraanaa gurguddaa gartee sheekutiin ramma fakkeenya biyya naannawa keenya san jirtu abbaa kiyya irra qaraani. Sana gartanii rakkoon sun argamnaan quraanni gartee akka caphee gartanii maaddaan quraanaa khalaawiin quraanaa caphee deemuu taati jechuudha. Tanaaf dhufe amma jedhanii abbaan kiyya fayyinusii xaraganneeti halkan biyyarraa baane jechuudha. Akka gartanii guyyaa nuun qabne jenne guyyaa sadaffaa yoo gartee poolisni deebi'ee dhufu mucaa tiyya isin tuufuudhe mucaan tiyya badee jira mucaa tiyya karaa mootummaatiin hin barbaaddadha jee abbaan kiyya kissii deeme jechuudha. Jara achi dhiisee mana dhiisee oguu kana gartee manguddootti kaasanii kadhatanii mucaa waliin barbaadna yoo dhugaa kabade taate jedhanii akkasii gartanii duuba qaraatii akkasii jalqabne. Egaa alhamdulillah qaraatii gaafa san jalqabne madhaba imaamu shaafi'ii irratti fiqii shaafi'iyyaatiin jalqabne kitaaba salaasu rasaa'il jedhamu kitaaba majmu'at rasaa'il jedhamu gaafa sani eegasii shujaadhaan jalqabne safiinatu najaa safiinatu salaati abbaa fadilii umdaadha zubadii qaasimiidha eegasan booda gartanii ilmi hadiisaallee gartee alhamdulillah sheenii tokko hararii dhufanii biyya keenya qubatanii jennaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti 74 dhufanii 74tti gartee isaan biratti deebi'ee jechuudha. Qaraatiidhaa biyyaa ba'uun kiyya sun 71 akka lakkoofsa Itoophiyaatti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti 71 gaaftee anfaanusiidhaan biyyarraa ba'e sun waggaa 41 irraa jechuudha. Kanaaf sanirraa gartee qaraatiin biyya adda addaa biyya Jimmaa keessaa lafti nagaa ta'e osuma deddeemnu achirraa gartanii duuba biyya adda addaa deeme irra guddaa bakkee an itti of baree areeda kan itti baase Harari. An biyyi kiyya gartee kaan amma itti beekee lagaa fi namaa fi muka isaa itti beeku Hararuma jechuudha. Jimmaan anaa amata gartanii 10 wayitiin keessaa bahe. Sheekh Nufaa bira qaraatan gaafa akka deemtanii. Aywa bareeda. Sheekh Ali Hardiim jaaniiti malkaa balloo galamsoon. Isaan birattiin qara'ee Sheekh Adam Caffee aananillee achuma waluma bira jiranii walumaani achi amata gartanii murtaa'e turee ilmi hadiisaa kanaa fi quraana kana tafsiira kanaa fi sununa kana qara'eetiin eegasii Addis Ababaatti dhufe Addis Ababaa hanqan dhufe ammoo irra guddaa qara'ee sumaaniin qubadhe masjidaan waaretti darsii guddaa qabna akkasii gartee waa'een qaraatiitii fi ilmiidha achirratti jalqabdee jechuu osoon biyya alaan deemin dura. Hedduu bareedaadha. Duuba rakkoo gartee namni itti qara'ee as geenye uummanni keenya gartee sheekkotiin teenya akkaataa itti gartee ilmii tana dhaaltee asiin geesse obboleeyyan kiyya dhaga'uu jirtan gaa'ii namni gartee akka hattuutti takkaa'u gartee akka nama jeesetti quraana namni nama qaraasisuun akka nama jeesetti ilaalamuu ture. Rabbiin sanunda keessaa nu baasee har'aan tana sadarkaa tanaan nu ga'ee jira alhamdulillahi. Mee sheekha barnoonni gartee isin gaafa sana achitti barattan maal fa'aadha? Akkuma siin jedhe alhamdulillah barnoota madhaba imaamu shaafi'ii fiqi shaafi'iyyaadhaan jalqabne kitaaban amma maqaa sii dhawe kana agartee hogguun qara'ee aga zubaditti dabarsinee kaane eegas isheenii keenya dhufnaan kitaaba gartee 40 jalqabne ammas hadiisa lafaa jalqabne haareetti umdatul ahkaam bulughul maraam riyaadus saalihiin akkasuma gartee tajriidu sariih Bukhaarii Muslimii sunana kana gartee akkasumatti qaraane eegasii akkuma amma siin jedhe kana Addis Ababaa dhufnee daawaa jalqabne daawaa kana gartee jalqabne osoo deemaa jirruuti zamana gartanii amma Tigreen seentu kana keessa rakkoo addaa kana gartee nutti uumanii jennaan firra gara Keeniyaa deemuun dhufe. Keeniyaa deemeetiin gaachi ture achirraa immoo rabbiin waan tokko naa mijjeessee jaamiyaa Madiinaa rabbiin alaafisee jaamiyaa Madiinaa Keeniyaa irraa hin dhaqe 95
akkala kofsa faranjitti sagaltamii shan sagaltamii jahan dhaqe sagaltamii jahan dhaqe booda jaamiyaa irraa alhamdulillah bahee sagaltamii saddeeti naayiroobiitti deebi'ee naayiroobumatti gartee gaamaatiillee achumattiin inta duraatiif 1994 maatii horadhe naayiroobumatti jechuudha osoo jaamiyaan deemin akkasirraa egaa booda rabbi laaffisee jennaan ammaas lammata maatii wajjin Addis Ababaatti godaanuun dhufe Addis Ababaatti ammaas godaannee markaza gartee kolfee jedhanii ganda gartee keenya tokko markaza achitti ijaarree masjida guddaan achi ijaarame li'awwali marra Dr. Jeelaantu dhiyootan na yaadachiisee waan keessa baananii beektanaan jedhanii gaafa san walgahii ulamaa'ii Ifriiqiyaa keessa jirra ulamaa'ii ittihaad ulamaa'ii Ifriiqiyaa keessatti wanni qabna manduuba waan taaneef achitti waa'ee sana ulamaa'ii irratti kaasanii أول من أدخل الحجاب في هذا البلد يعني شيني مكان دان أو في الرتري فديتين إيجا سنير رايادة دي سنيلين سببات دعوة بيتشا وسنتهين رب العافسي ورانا قرتي أما سنجد فودة كانتو حجابك أبدسين سومالي دا سببا حجاب سي سومالي كاناني حجابني قدام كون جلبابني قدام كون إثيوبيا سينجتشو سدتمي توكو أكا إثيوبيات أكا إثيوبيات سدتمي توكو جلبابني قرتني أديس أبابا سيني ربي نقرتي أمتا ولين قهي فلله الحمد كوني توفيق ربي قداتي إيغسي غاساني رتي جهودا قدا قدامي إيغسي أماس ركون قدان أمامي ورى اتحاد سومالي مالي جاي منغستين وني توكو جاري توري أكا أديس أباباتي مركزة قدا توكو مركزة قرتي شباب المسلمين في أثيوبيا جري توكو جاري إثيوبيا مسلم متادر الجت يلا جري منغستين رفيسا نورج أبسي ميشا كينيا هوندا غوري حجي ولي توكو ربي رحمتها قد وساني داماني دعاني قرتي هدوني دامي شيخ سيد مصطفى داماني namni hedduun hidhame keessa ammallee Keeniyaa deebine jechuudha Keeniyaa baane markaza kana jaartan maal hojjettan da'awaa irratti goonaa kaasetta irratti waraabnaa majallaata gartanii islaamiyyaa kana gadhiifnaa Bilaal Matseet jedhanii isii kana gadhiifnaa guyyaa jumaa shiittii waraqaa gartee wanni kana manshuuraata 5,500 qoonna ahkaama salaataa soomanaa zakaataa hajjii aqiidaa tawhiida waan jiru kan guyyaa jumaa masjida Anwaar masjida Bilaal masjida gartanii maamusha jedhan tokko kowaas meedaa waan masjida gartee Addis Ababa keessa jiru kan shiittii 5,000 qoonnee gartee waliin geenya ummata musallii jumaata dhufe kanaaf afaan Amaariffaatiin irra hedduu qoonnee gartee kana hunda waliin inni godhaa turre achirratti gaa sababaan amma kissii lammataa kaan amma Addis Ababa irraa ba'uun dhufe masjida 8 Addis Ababa keessaa nurraa warasee ummata masjida gartanii waliin buuse mootummaa miti majlisa naan jedha majlisu magaafasii ka amma gartee ahbaashi walaa jinniin hin seenin majlisa laalaa jedhan kan isata gartanii nu kasasee كليل أسرارات تنوخسس مركوني أديس أبابات مجلس أديس أبابات نوخسس كان الرأي قرتي أمرا كونسون أمامي ميدامني هدون دفع نمني هدون هدامي أما قرتني كاني ملك كينيا تباني جتشو سواباسان أما كينيا الرجا ربي الله فيسه ومني كينيا درسي جلقبه كمسيدا كينيا خرال أما كانت درسين قدان جلقبه ومني كينيا ني براتا ومني كينيا ني ديما شابدي حسين توكو ربي رحمته أقول ربي هاتكسو دفاني إذا اللي رتي دعوات نتيجة سنجتشو ودين ججبانه شيخ بكرين توكلني دفاني شيالي كاكمال لنسلا دفاني نبرجراني أكني نعرته دوبا وجمان دعوات كنصوبة باللفنو warri keenya Ameerikaa jiran shayni kun nu dhufuu qabaa jedhanii osoo Ameerikaatti dabran waan qaraatii Naayiroobii tanarratti qaraatii Naayiroobii tun duratti nashaata guddaa qabdi jannaa nashaata guddaa qabdi madda tafsiiraatiin qabaa madda hadiisaatiin qabaa masjida karaa jahat afaan Oromootiin qabaa afaan Amaaraatiin qabaa afaan Oromootiin asalaata asrii irraa haga magriba irraa haga ishaatti afaan Amaariffaatiin darsii hedduutu deemaa ture hedduun amma ijoolleen keenya Awustiraaliyaa jiran tafsiira ka waraabbatanii irraa deeman ka Sheekh Abdii Hussein mataan isaa tafsiira gartanii irraa qaqqaraanii jiranii dhaqqabatanii jiranii alhamdulillah tafsiira gartee akka gaariitti gaa isaanuu amma tafsiira eegasi mufassira ta'anii kanarratti gaa masjida karaa lamaa keessatti tafsiira deema gaafasan Sheekh Bakrii fi Bakrii keenyaa fi Sheekh Abdii Hussein dhaqqabanii jiran gaafasan darsiin akkasii gaa akka owwinaan akka gaariitti deemaa ture kana keessaa gaa waan si ajaa'ibu gaafasana daawaan owwitu markazni gartanii masjiduma markaza godhanne ميكروفون كان دغدتي دنيتي غا قفيرا كان امباني كرا كريو بانغي كان ديمنيتي وسو غرتي دعوا كان امتتي غرتي قرار دابنه ميكروفون دنه اكا وريما مكينان كمنو ميلاني مكينان جيرو تاكسي لك ريفشن دندينو تاكسي ولون كير ميلومان ديمنا ميلوماني مايكي كان افانو مايكي وفما قبا ما صندوقه
sanduuqa gartee asiin makirafoonni isaa banaadha achiinillee makirafoonni isaa banaadha wanni keessumta dhagaa 12 nyaata dhagaa 12 kanatti guunneetuma binne makirafoonni asiinillee